oduun dhokataa lafa jalaan deemaa ture. Saaxilame uummata Gaanfa Afriikaa keessattuu uummata Somaalee fi Oromoo naasisee jira. Galaam Kanaadaa fi duudhaa qabdu keessatti namoonni basaasaa Israa'el yookaan Mossad yaasaafaa alaabaa Israa'el qabatanii yeroo deeman gamuun isaanii uummata naannichaa hirriba dhowwee jira. Garuu gaaffiin guddaan addunyaa raasee namoonni kun akkamitti Hargeysaa seenuu danda'an kan jedhudha. Deebiin isaa immoo karaa daangaa Itoophiyaadha. Basaastonni Mossad karaa banaa kan dantaa Itoophiyaatiif tajaajiluuf fayyadamanii akka daldalaatti yookaan tuuristiitti dhokatanii seenuun dantaa mataa isaanii raawwachuuf socho'anii jiru. Iccitii jabaa Mossad biyya keenya seenuu isaa saaxiluu qabannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun oduun Tel Aviv irraa Moqaadishoo fi Ankaraa raasee jira. Pireezidaantiin Somaliland Abdurrahman Abdullahiin yeroo dhiyoo keessatti ifattiin gara Israa'el deemuuf qophaa'aa jira. Hundaawwannaa idilee miti. Kun mallattoo gaa'ilaa ifaa yookaan official allianceeti. Waliigaltee Gaanfa Afriikaatiif balaa guddaa qabatee dhufe kanaam bal'inaan ni ilaalla. Gama kaaniin pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan jechuu isaa pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud simachuun kaardii haaraam kan neetaanoon gonkumaa hin deegne tokko lafa kaa'ee jira. Erdogan dubbii isaa keessatti maqaa neetaanoo caqasuun akeekkachiisee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Gabaasni Axios Saaxilame akka mul'isutti neetaanoon faayila iccitii tokko Tiraamp duratti banee jira. Faayilli sun iccitii Iraan kan saaxiludha. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa marsaa lammaffaa Iraan irratti banuuf qophaa'aa jiru. Garuu har'a gabaasni iccitii Times of Israel Saaxilame dhugaa dhooftuu kan lafee dugdaa ziyoonistootaa cabsuu ifa godhee jira. Yoo waraanni marsaa lammaffaa ka'e Israa'el dhuguma lubbuun ni hafti affiin jedhu yaaddoo uumee jira. Odeessa iccitiiwwan kanneen wal duraa duubaan isin dhageessisuuf qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa Seene News dha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Magaalaan Hargeysaa isheen yeroo dheeraaf nagaa fi tasgabbiin beekamtu qilleensa aarii fi gaddaan uwwifamtee oolte jirti. Oduun dhokataa lafa jalaan deemaa ture. Har'a suuraa fi viidiyoodhaan uummata Gaanfa Afriikaa keessattuu uummata Somaalee fi Oromoo naasisee jira. Magaalaa Musliimaa kan aadaa fi duudhaa qabdu kana keessatti namoonni basaasaa Israa'el yookaan Mossad guyyaa saafaa uffata gaazexeessummaa fi tuuristii uffachuun alaabaa Israa'el qabatanii yeroo deeman argamuun isaanii uummata naannichaa hirriba dhowwee jira. Garuu gaaffiin guddaan addunyaa raasee namoonni kun akkamitti Hargeysaa seenuu danda'an kan jedhudha. Deebiin isaa immoo karaa lafaa karaa daangaa Itoophiyaa magaalaa Wucaaleeti. Iccitiin kun kan inni mul'isu namoonni kun xiyyaaraan Hargeysaa bu'uu akka hin dandeenyedha. Sababiin isaa mootummaan Somaaliyaa Moqaadishoo jiru to'annoo qilleensaa waan qabuuf namoonni paaspoortii Israa'el qabu kamiyyuu akka seenuu hin eeyyamu. Kanaafuu Israa'el mala biraa dhaachuun karaa lafaa filatte. Magaalaan Wucaalee ishee walakkaan Itoophiyaa walakkaan ammoo Somaliland taate karaa daldalaa fi karaa dhiyeessii Itoophiyaatiif murteessituudha. Itoophiyaan waggootaaf dantaa daldalaa fi ulaa galaanaa barbaraa fayyadamuuf jecha daangaa kanaan banaa gootee turte. Kun sarara dinagdee Itoophiyaati malee Israa'eliif jecha kan baname miti. Atoo malee basaastonni Mossad karaa banaa dantaa Itoophiyaatiif tajaajilu kanaan fayyadamuun akka daldalaatti yookaan tuuristiitti dhokatanii seenuun dantaa mataa isaanii raawwachuuf socho'anii jiru. Wanti hunda caalaa uummata Hargeysaa aarsee fi dallansiisee garuu gocha namoonni kun magaalaa keessatti raawwatanidha. Isaan mana maxxansaa Hargeysaa keessa jiru tokko seenuun alaabaa Israa'el baay'inaan maxxansiisanii shamarran Somaalee tokko gowwoomsuun alaabaa Israa'el mallattoo urjii qabuu fi alaabaa Somaliland maqaa rabbii qabuun wal cinaa qabsiisanii suuraa kaasanii jiru. Gochi kun uummata naannoo sanaatiif salphina guddaa fi arrabsoo amantiiti.
dargaggoonni FM jiraattonni Hargeysaam viidiyoo kana yeroo argan onneen isaanii gubatiin alaabaan dhiiga gazzaatiin jiidheem akkamitti magaalaa keenya keessatti mirmirfamaam hojii gantuutiin jechuun dallansuudhaan daandiirra dhangalaanii jiru. Basaastonni kunneen uffata gaazexeessaa uffatanii nuti nagaa gabaasuuf dhufneem jechuun ummata gowwamsanis kaayyoon isaanii inni dhugaan garuu ummata mudduum lola kaasuufi diinummaa uumuudhaan. Gama biraatiin Itoophiyaan dhimma kanarratti callisuu filattee jirti. Kunis Israa'eliin jaallachuurraa osoo hin taane inta birmadummaaf dinagdee ishee tikfachuufi jedhama. Dr. Abiy Ahmed hooggantoonni Itoophiyaa waan tokko sirriitti beeku yoo daangaa kana cufan yookaan Israa'eliin dhorkan dhiibbaa guddaa jala galu akkasumas carraa ulaa galaanaa barbaraa dhabuu danda'u. Kanaafuu Itoophiyaan of tiksuu dursuun dantaa ishee eegsifachuuf jecha karaa kana banaa gootee jirti. Wanta dhufuuf ija dunuunfattee darbuuf dirqamtee jirti. Ogeeyyiin siyaasaa akka jedhanitti Itoophiyaan dantaa isheef jecha ufamanatti galfattee jirti. Kunis gara fuulduraatti gaagama fiduu mala. Walumaa galatti taatiin Hargeysaa kun Gaanfa Afriikaa nagaa akka hin qabne Israa'el teekinooloojii fi maallaqa ishee fayyadamtee karaa Itoophiyaa lootii Somaliland akka seente mirkaneessa. Kaayyoon ishees Somaliland akka biyya bakka bu'aa isheetti fayyadamuudha. Har'a Hargeysaa keessatti alaabaan Israa'el mirmirfamus uummanni lafa jalaa garuu nuti hin gowwomnu dhiiga obboloota keenyaa hin gurgurru jechaa jiru. Seenaan baagiddu galeessaa fi Gaanfa Afriikaa har'a bifa haaraan barreeffamaa jira. Oduun Tel Aviv irraa beem Moqaadishoo fi Ankaraa raasee jira. Pireezidaantiin Somaliland Abdurrahman Abdullahiin yeroo dhiyoo keessatti ifatti guyyaa saafaa gara Israa'el deemuuf qophaa'aa jira. Daawwannaan idilee miti kun mallattoo gaa'ilaa ifaatiin. Gabaasni miidiyaa Israa'el Saaxilame akka agarsiisutti pireezidaantiin Somaliland Tel Aviv dhaqee waliigaltee Abrahaam mallatteessuuf jira. Meeyyaadaam biyya addunyaan irraanfatteem kan waggootaaf beekamtiinaaf kennaa jetteem iyyituun har'a Israa'el wajjin hiriirteem dinagdeem waraanaa fi basaasa irratti waliigaltee mallatteessuuf qophooftee jirti. Kun Somalilandeef beekamtii ta'uu danda'a. Garuu Gaanfa Afriikaatiif balaa guddaadha. Sababni Israa'el Somalilandin filatteef beekamaadha. Innis Huusii Yamanii buufata xiyyaaraa Berberaaf qarqara galaanaa Somaliland Israa'eliif iddoo xiyyaaraa fi diroonii qubsiisuuf mijataadha. Gabaasni AFP akka jedhutti Israa'el amma diinota ishee fageenya irraa hordofuuf rukutuu dandeessi. Madaalliin humnaa naannoo sanaa garagalchee jira. Garuu gama biraatiin ibiddi bobee jira. Turkii fi Soomaaliyaan aariidhaan kaanii jiru. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan waltajjii irra beem Netanyahuutti quba qabee ati gazzaa gubdee ufuu dadhabdee amma immoo Gaanfa Afriikaa bobeessuu dhufta. Soomaaliyaan tokko nuti Turkiin Soomaaliyaa keessatti buufata waraanaa fi buufata daldalaa ijaarrannaa ati asiin jiraattu jedha. Erdogan Soomaaliyaan akka orbitii yookaan naannoo dhiibbaa isaatti ilaala. Israa'el dhufuun ishee dantaa Turkii ni tuqa. Kanaafuu Gaanfa Afriikaa bakka lamatti hiramee jira. Walumaa galatti daawwannaan pireezidaantii Somaliland gara Tel Aviv kun daawwannaa nagaa miti. Kun mallattoo waraanaa bakka bu'iinsaati. Aleessaam masaraa pireezidaantii Turkii lafa marii qofa osoo hin taane lafa murtii seena qabeessaa itti dabarfamee ta'ee jira. Osoo Israa'el Somalilandeef beekamtii kennuun ishee Gaanfa Afriikaa raasaa jiru. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan michuu isaa pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud simachuun kaardii haram Netanyahuun gonkumaa hin eegne tokko lafa kaa'ee jira. Israa'el Somalilandin kan barbaaddeef buufata waraanaa ijaarrachuuf garuu Erdogan har'a akkas jedha. Soomaaliyaan bara 2026 nuti lafa kee keessatti boba'aa fi gaazii horree baasnaa. Kana qofa miti nuti Soomaaliyaa keessatti buufata hawaa ni ijaarranna. Kun oduu laayyoo miti. Spaceport jechuun bakka rookeetiin gara hawaatitti furgiggifamuudha. Addunyaa irratti biyyoota muraasa Ameerikaa, Raashiyaa fi Chaayinaa qofatu humna kana qaba. Turkiin amma teekinooloojii kana gara Soomaaliyaatti fiduuf jirti. Sababiin isaa Gaanfa Afriikaa iddoo murteessituu irraa waan jirtuuf rookeetii furguggisuuf iddoo addunyaa irraa filatamaadha. Yeroo ergaan isaa waraanadha. Israa'el ati misaayilaa fi diroonii Hargeysaa irra dhaabuu barbaadda. Iti ammoo rookeetii fi saatalaayitii Moqaadishoo irra dhaabna. Eenyutu irra caala? Morkii lafarraa gara hawaatti ceesisee jira.
Turkiin Somaaliyaa madda humnaa taasisuuf waadaa galtee jirti. Erdogan asirratti dhaabbanne 2026 dooniiwwan Turkii kan Oruk Reis jedhaman lana Somaaliyaa qotanii bobaa baasu jedhe. Hasan Sheikh Mahmud fuula isaarraa gammachuun osoo mul'atu kun haaromsaa Soomaaliyaatiin bobaan kun hiyyummaa keenya balleessa jedha. Ergaan kun Somalilandiif akeekkachiisa. Isin Israa'el wajjin hiriirtanii maallaqa xiqqoo argachuu dandeessu. Garuu nuti Turkii wajjin hiriirree dureessa taanaa jechuudha. Erdogan maqaa Netanyaahuu dha'uun jecha jabaa dubbate. Murtoon Israa'el kun seera maleessaa Netanyaahun Gaanfa Afriikaa bobeessuu barbaada. Garuu nuti tokkummaa Somaaliyaa ni tiksina. Hasan Sheikh Mahmud illee itti dabaluun gochaan Israa'el kun naannoo kana shororkeessotaaf saaxila. Yeroo biyyi diigamu finciltoonni carraa argatu jedha. Raamaan kun masaraa keessaa beem daandiirra dhangalee jira. Magaalaa Moqaadishoo istaadiyeemii guddicha keessatti uummanni kumaatamaan lakkaa'amu alaabaa Somaaliyaa fi Falastiin walitti hidhee qabatee hiriira ba'ee jira. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu mormiin kun Moqaadishoo qofa osoo hin taane keessoo Somaliland magaalota akka Laas Anood, Baay'idoo fi Gureel keessatti dha'uu isaati. Kun Somaliland keessatti civil war yookaan waraana waliinii kaasuuf qarqara ga'ee jira. Gosti tokko Israa'eliin deeggara, gosti biraan ammoo Israa'eliin morma. Walumaa galatti har'a Gaanfa Afriikaa dirree morkii teekinooloojii fi qabeenyaa ta'ee jira. Israa'el Somaliland qabattee buufata waraanaa fi basaasaa ijaarrachuu barbaaddi. Turkiin ammoo Somaaliyaa qabattee buufata hawaa fi boba'aa baasuu barbaaddi. Morkiin kun morkii lafaa qofa miti, morkii samiiti. Erdogan Netanyaahun ati misaayila fidaa jirta, ani immoo rookeetii hawaan fidaa jira jechuun morkii jalqabee jira. Itiyoophiyaan gidduu kana maal taati? Gaanfa Afriikaa gara morkii teekinooloojiitti jijjiiramamoo gara qaxanaa lolaatti deebi'a? Yeroon ni deebisa. Ammatti garuu humnoonni gurguddoon Israa'el, Turkii fi United Arab Emirates lafa Somaaliyaa irratti wal loluuf qophaa'anii jiru. Uummanni Somaliland garuu alaabaa Falastiin qabatee nuti dhiiga obboloota keenyaa gurgurree biyya hin taanu jechuun hiriira ba'ee jira. Pireezidaantiin isaanii garuu xiyyaara yaabbatee gara Netanyaahuu deemaa jira. Nagaamoo waraanaa misooma moosaamiinsaa Gaanfa Afriikaa lafti keenyaa har'a wiirtuu morkii addunyaa ta'ee jira. Magaalaa Palm Beach ishee qarqara galaana Atlaantikitti argamtu keessa kan jiru mana jireenyaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp keessatti keessummaan guddaan tokko tibba kana argamee ture. Innis Beniyaamin Netanyaahuu muummicha ministeera Israa'elidha. Namoonni lamaan kun harka wal qabatanii yeroo kulfan addunyaan garuu ni dhiphatti. Sababiin isaa mariin isaanii waa'ee nagaa miti, waa'ee haleellaa lammaffaati. Gabaasni Axios Saaxilame akka mul'isutti Netanyaahun faayila iccitii tokko Tiraamp duratti banee jira. Faayilli sunis Iraan deebitee kaatetti. Netanyaahun akkas jedha. Tiraamp waraana guyyaa 12 sanaan isaan dadhabsiisneerra jennee yaadne. Garuu ilaalim Iraan warshaalee misaayila ishee deebistee ijaarteetti. Yuuraaniyeemii qulqulleessuu itti fufteetti. Hizbullaan meeshaa haaraa hidhatee jira. Kanaafuu 2026 keessa deebinee rukutuu qabna. Tiraamp namichi daldalaa sun yeroo kana dhaga'u akkas jedha. Yoo isaan niwukileera deebisanii ijaaran nuti deebisnee barbadeessina. Garuu ani dura waliigaltee nagaa yaaluun barbaada jedha. Asirratti garaagarummaan uumamee jira. Tiraamp marii barbaada, Netanyaahun ammoo waraana barbaada. Yeroo qondaallaan Ameerikaa tokko iccitii kana ifa godhee jira. Yoo Iraan dhugumaan of ijaaraa jirti, Tiraamp waraana lammaffaa ni deeggara. Wanti hunda caalaa nama rifaasisu ammoo sodaata isaati. Torban darbee Iraan shaakala waraanaa guddaa geggeessite. Basaastonni Israa'el Tiraampitti fiiganii akkas jedhan. Ilaali kun shaakala miti, kun haguuggii weeraraati. Isaan shaakala fakkeessanii nu rukutuuf jedhu. Kun dhiphina guddaadha. Israa'elii fi Ameerikaan osoo isaan nu rukutiin nuti yaa rukunnu jedhanii jarjaruu danda'u. Kun ammoo waraana addunyaa fida. Odoon mariin Floriidaa kun Teheraan yeroo ga'u ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin dallansuudhaan xaliyaa tattamaa biyyoota addunyaa ergeen akkas jedha. Addunyaa dhageen Ameerikaa fi Israa'el seera cabsuuf qophaa'aa jiru. Isaan ifatti isin waraanna jedhanii dhaadatu. Kun yakkaam garuu beekaam. Yoo nu tuqan deebiin keenya hamaa ta'a. Inni ni gaabbaam. Araghchiin Tiraampiin ogeessa yakkaam jedhee waamee jira. Ati ifatti baateem ani Iraan rukuteeraam jetti amanteettaam. Kun seeraam idil addunyaa cabsuudhaam.
nuti mirgaa ofirraa ittisuu qabna jedha. Ameerikaa fi Israa'el pilaan B yookaan waraana lammaffaa qopheessaa jiru. Iraan ammoo pilaan A yookaan ittisaa fi haaloo qabattee eegdi. Hezbollah fi Husiin nuti qophiidha jedhu. Gaaffiin jiru marii Filooriidaa keessatti godhame sun labsii waraanaati moo akeekkachiisa qofa. Neetaanoon Tiraampiin amansiisee deebi'eera. Gaaffiin jedhu deebiin arganne. Har'a 2026 tarii waggaa waraanaa ta'uu danda'a. Gama kaaniin har'a waajjira iccitii waraanaa Israa'el keessaa leensi sodaa fi shakkii afuura baafachaa jira. Waggoota dheeraaf Israa'el nuti humna guddaa qabna. Ameerikaan cinaa keenya jirti jettee of tuulaa turte. Yeroo har'aa gabaasni iccitii Times of Israa'el Saaxilame dhugaam hadhooftuun kan lafee dugdaa Ziyoonisootaa cabsuun ifa godhee jira. Gaaffiin jiru gabaabaadhaan garuu ulfaataadha. Yoo waraanni lammaffaan kee Israa'el dhugumaan lubbuun ni hafti. Waraana guyyaa 12 darbe keessatti Israa'elii fi Ameerikaan misaayila Iraan kuffisuuf jecha kuusaa meeshaa isaanii duwwaa hambisanii turan. Garuu Iraan isheenis madooftee turte. Haa ta'u malee ji'oota 6 darban keessatti Iraan waan raajii fakkaatu raawwatteetti. Gabaasni basaasaa Awurooppaa kan CNN waabeffate akka mul'isutti dooniiwwan Chaayinaa keemikaala soodiyem perkilooreet jedhamu bobaa misaayilaa oomishuuf tajaajilu. Tooni 60 buufata galaanaa Baandar Abbaas Iraan irratti buusanii jiru. Kana jechuun qondaalli Israa'el tokko NBC Newsitti iccitii kana himee jira. Yoo nuti isaaniin dhaabne Iraan waggaatti misaayilaa baalaastikii 3,000 oomishuuf dandeettii horattee jirti. Rakkoon guddaan kan Israa'el osoo hin taane kan Ameerikaati. Waraana darbee keessatti Ameerikaan Israa'elin oolchuuf jettee sirna ittisa ishee isa qaalii Tiyaad fayyadamte. Israa'el Tiyaad tokko gatiin isaa $12 miliyoona 12.7. Ameerikaan guyyaa 12 keessatti misaayila kanaan 150 dhukaaste. Kun kasaaraa $2 biliyoona 2 oliidha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii keenya guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.